himu fi waasaapii kanaan olii dawwaluu jalqabne olii naasa'uu jalqabne akkasuma mucaan kun bakka keessa koona seene yaani naaf kennuuf yaani naa gorsu bakka adda ta'e saniin booddee oduma akkasuma haasofnu bakka jaalalama keessa seenaatuma dhufne hagan fee Dubaayii kana ga'e immoo waan sana jedhu hoggaa lama fixuuf ji'a 3 na hafe hagan hoggaa lama fixu kana immoo birrii sumatan ergaa ture isumatti ergaan ture engidduma kana birrii 20,000 dhibbaan ergeef. Ashamaa hordofaa chaanalii koo akkam fayyaa keessanii galata waaqaaf haa galatoon nagaa guutaa akkamsin. Hayyee bagna gaataatanii jalqaba asiin ta'ee beeku kaameraa kun jallisa uumama jallataa ta'eeti miti. Mee sagalee amma dhageessan kana jechuudha. Sagalee amma dhageessan kanatti osoo isin taatanii maal gootu? Wanti kun osoo mataa keetti irra gahe maal gootaati? Mee ilaalcha akkamii qabdi? Akka kootti jechuudha dhugaa dubbachuuf akka kootti inni nyaatames inni nyaates waluma qixa. Jechuun qixxuma balleessan. Ani kanan jedhu maatiin ishee qotiyyoo lama qabu keessaa xindii takka keessa qotiyyoo tokko gurguree nyaata ofii dhiisee midhaan gurguree waan qabu hunda itti fixeeti. Lakki boor intalli kun naa dabarsiitii kana naa hojjetti waan akkasiin mana naa ijaarti ishee xindii adda gurguree kana boor lama guutii naa fiddi jedheeti. Abdatee accirka. Ishiin achi deemteeti nama eessa isaan beeku? Nama maalii isaan beekne? Agartee hin beektu eessa isaan beektu? Biyya isaan beektu? Maatii isaan beektu? Bifa isaan beektu? Inni ati ilaaltu footoo. Inni ati amantu footoo. Inni ati hojjettu sagalee isaati irratti hundoofte. Fuutee wayitii maallaqa kana hunda nama hin beeknetti ergitu jechuudha. Sammuu keetitti maaltu dhagahama? Inni silaa dhiirotaa dhiisi. Keessattuu dhiironni biyya keessa jiraatan jechuudha. Ijoollee shamarran arabaa ijoollee keenya afaan bananii eeggataa jiru. Afaan bananii. Damma kiyyaa waan akkasiitan sii godha, waan akkasiitan sii ta'a, akkasan sii ta'a, akkasan sii godha. Eessa si dhamdhamee beekaa akka ati damma taati beeka. Ati immoo cal'isteema. Mee jaallattee haa jennu. Jaallattee jiru nama isaan. Jaallatti. Jaalalli dhugaan maallaqaan malee maallaqa ergitu malee hin ta'u. Jechuun maallaqa dhugaan jaalalli dhugaan maallaqa guddaadhaan malee hin bitamu. Akkasumaan yoo jaallatte maal ta'a? Otoo mo'ati namni sun jechuudha. Otoo ati argamuu baatte, otoo si jaallachuu baatte, ati iyyuu jaallatte maallaqa kan ergite. Yookaan amma sababa jalqaba waggaa si gaafatu wayi dhibameetiin wayi kompiitara kiyya na jalaa cabee moobaala kiyya bishaanitti lixee waan akkasii siin jedheeti. Rakka dhiira maallaqa na ergisiin jedha. Otoo si dhabee yoo jalqabuma osoo si wal baruu baate maal ta'a namni sun? Mee bal'isii yaadi. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan. Piliis baay'ee nyaatamaa jirtu. Tokkitti maallaan jette dhiyoo tana mucaan naannoo keenya qarshii 10,000 ergite. 12 ergite. 12 ergitee fi sana booda mucichi maal jedhanii PC naa biti jedhan. PC lakki maallaqaan qabu wanoo maallaqaan qabu akkas godhee jira. Kanan si ergi kun si ga'a jette. Sana booda mucaan dhiisee biraa kute. Sana booda iyyitee Facebook irratti footoo isaa maalii isaa hunda isaa gadhiiste. Homaan goone garuu nama san homaa sumnii tokko irraan fuusisu. Maallaqni takka nyaatame taachumaan bada. Kanaaf piliis haga dandeessan jechuudha. Haga dandeessan. Waan biraan jedhuun haga dandeessan jaalala onlaayinii otoo dhaabdanii. Dhugaa dubbachuuf jaalalli onlaayinii parsantii 100 keessa parsantii 5 taati. Namni dhugaa wal jaallattee wal fuudhu. Isheen qanii isheen dhuftee jaalala godhatan kana bultii godhatan otoo ji'a takka wal biraan taa'in wal ari'an. Inni ari'a yookaanis irraa bada. Yookaan biyya sanitti deebisa. Jidduu kanatti maatii maallaqa kee dhaabdee maatii keetii wal loltee isaan wal loltee dhaabattee hafte jechuudha. Kanaaf piliis haga danda'amiin jaalaluma onlaayinii kanayyuu otoo dhaabdan jaallatte immoo maallaqa ergini. Yoo lakki maallaqa erguufiin qaba jette kaardii bitiif. Mee shumayyuu dhabee waan ittiin si qunnamuun qabu sinaa jedhu kaardii guutiif ittiin haasofte. Kanarraa kanaaf maallaqa haga kana gahu namni akkamitti cal'istee waan isaa kan hin beekneeti. Cal'istee mazim jettee ergita. Sana booda yaaboo ichaki. Hundaafuu baay'ee namatti ulfaata wantichi. Kanaaf piliis haga danda'amiin jechuudha. Maallaqa keessan qabadhaa. Maatii keessanitti ergaa. Maatiin kee nyaata dhabdeeti. Haati kee nyaata dhabdee. Nyaata dhabdeeti. Abbaan kee maasaa keessa gangalateeti kan si erge biyya san.
akkuma agartan amma namni biyya lafaan deemu yookaanis daandii baharaan deemu yoo ta'een ala achumaanuu maallaqa haga isin gaafatan beektansi. Kallattiidhaan erguuf maallaqa guddaa haga sanii kafaltanii innuun biyya keenyatti maatii keenyatti baay'ee ulfaachaa. Amma nama tokkoon qotee bulaa tokkoon qarshii 10,000 sun naa kenni jette eessaaf? Hojjetaa mootummaatii miti damooza ji'aan galuuf hin qabu. Ishii horii qabu keessaa gurguree qotiyyoo qabu gurguree midhaan qabu siif kennee akkasitti ala si baasa. Ati achitti waan akkuma dhaqxeen ji'a takka keessatti waan biraa jalqabdi. Wanni ati ji'a argattu nama biraatu fudhata. Jaalalumti akkasii yoo sitti hafe yoo jaalalumti akkasitti jaallatteetoo maallaqaan bitamu kun yoo sitti hafe maal ta'a? Inni silaa dhiirotaa dhiisa baay'ee namni afaan baniis eeggata maal jedhee seetan mucaa wayii innis naannuma keenya ijoollee naannoo keenya baay'ee shiftoota. Intala wayii feesbuukidhaan jaallate hin jaallatee isheen ala jirti namsilaa lakkoofsa keessan hin dhoksattan lakkoofsa keessan akka biyya alaa jirtaniif biyya keessa jirtan hin beeksisaa lakkoofsa ishii qabatee himuudhaan seenteef kana booda hin janajjanee eegasanii qarshii 8,000 ergiteef jalqaba jechuudha. Abboo jedheen hin beekamu intala hin jedheen lakki anuu isa ishee akka taate hin beeku hin fuutaari maal abbaa ishee hin fuudha anuu ijji ishee namatti hin tolu funyaan ishee namatti hin tolu diimsi ishee namatti hin tolu qaamni ishee namatti hin tolu baay'ee furdoodhaan talitti naaf hin taatu jedha garuu maallaqa ishee akka ibidda bobeessaa jira maallaqichi mudoon qabuufi inni amma kaashiin intalli kun qanii dhufte amma mee maalan godhe jettiin maatii isheetiin. Sanayyuu baay'ee nama ajaa'ibaa kanaaf haga dandeessanii jechuudha. Namoonni keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan biliis sammuu godhadhaa. Maallaqa keessan akkasumaan hin bittinsinaa. Shintibeetii ormaa xaragdanii mana ormaa hojjettanii nyaata ormaa qopheessitanii halkanii guyyaa otoo boqonnaan qabaatin akkasitti hojjettanii amma immoo maallaqa keessan abbaa feetanitti ergi. Abbaan fedhes yaa jaallatu akkasumaan jaalladhu natis. Dhaqxeema jaalalli yoo siin jedhan dhaqxeema mataadhaan gaditti hin dhaabati. Yoo jaallatte fiixee qeensa keetiin jaalladhu. Maaliif booda keessaa ba'uun illee hin rakkisu. Salphaadha waan ta'eef. Namni sun jaalala sobaas jaallata. Ati keessaa ba'uun salphaadha. Yoo amma dhaqxeema lubbuu kee maalii kee kenniteef takkumaan maallaqa kee akkasitti bittinsite namni sun borsirraa garagara. Kanaaf haga dandeechanii jechuudha. Obsaa. Jalalli ollaayinii akkasumatti mee ollaayinii dhumaan haa ta'u maallaqa erguu miti duraan maal jedhama naannoo keenyatti diyaaspooraan amma footoo malee maallaqa erguu diddee yookiin immoo qarshii erguu diddee jedhama. Amma garuu footoo isin ergitii maallaqa isin ergitii guutummaa qaama ishee ergiti. Kanaaf haga danda'ameen jechuudha haga danda'ameen hin beektan sinuu haga danda'ameen of qusachuudha yaala baay'ee nyaatama hartu. Nyaatamtanis immoo boo'ichi keessan hin hafu. Ebeluun akkasina godhee ebeluu kiyya akkasina godhee akkasitti na nyaatee maallaqa kan hunda narraa nyaate. Amma immoo na jalaa baadii. Akkasii kanaaf maal gochuu qabdi appiliis haga danda'ameef eegii sanirraa kanaaf chaanaalii kana ammoo sabiskiraab odeeffannoo bal'aa argata waan ta'eef wantan amma isiniin jedhu kana namoota muudannoo akkasii qaqqabaa jiraniif sana malees immoo namoota fuuldura itti deemaa jiraniif sheer godhaa laayikii yoo gootan isin akka viidiyoon kun namoota hunda gahu taasisa waan ta'eef kanaaf laayikii godhaa sana malee yaada qeeqa gaafii yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'a waan biraa immoo qabadhee hanga deebi'utti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa. Ciao.